sagalee kee ganama kanas nu dhageessisi. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin sagalee kee nu dhageessisi. Kan nu mormu nurraa hidhi yaa Waaqayyo ati. Galanni siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Gaafa Yesuus Kiristoos du'ee namoonni warri akka inni ajjeefamuu fi hamma dhumaatti duukaa adeemanii in dhumeedhani. Bartoonni isaas devastated ture duutisa. Of course nan kaa jedhee waan turee fi yaaddawu eeguma inni du'eeyyuu. Kanaafi namootaa fi it was the end jedhaniiti yaadan. Seenaan suni garuu hin geeddarame. Guyyaa 3 booddee seenaan suni hin geeddarame. Yesuus du'aa ka'e. Seenaan du'aa, seenaan traagikii ta'e suni hin galagale. Gara guyyaa 40 wajjiniin ture. Guyyaa 40 sana waa'ee mootummaa Waaqayyoo barsiise. Waan baay'een isaa guyyaa 40 waan inni barsiise hin caafamne. Garuu dubbii Waaqayyoo keessatti akka agarru waa'ee mootummaa Waaqayyoo barsiiseedha. Isa booddee utuu isaan ilaalanii gara Waaqaatti ol fudhatame. Kana booddee baay'ee hin turre egaa waldaa kiristaanaa irratti ari'atamni jalqabe. Ari'atamni jalqabe. Mootummaa seexanaatii fi rakkinni balaan mootummaa Waaqayyooti. Kanaafi waldaa kiristaanaa irratti ari'atamutu jalqabe. Namoonni ergaa kana fuudhanii deeman baay'een isaanii ajjeefaman. Keessumaa bartoonni Yesuus Kiristoosii akkuma ilaalaa jirru Yohaannis irraa kan hafe baay'een isaanii ajjeefaman. Waraana guddaa seexanni irratti bane. Inni kun egaa gaaffii uume bartoota isaa keessatti warra isa duukaa bu'anitti. Gaaffii uume. Al tokko tokko lafannitti abdii kutannaa uume jira. Mul'anni Yohaannis kun egaa kan inni deebisu, kan inni itti dubbatu tokkoffaa Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufaadha. Inni waan hafu miti. Kanadha ergaansa. Garuu dhufaatii isaa isa jalqabaa fi dhufaatii isaa isa lammaffaa gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Yookiin immoo ergaansa akkaataa inni itti dhufu sababiin isaa riiziniin isaa garaagaradha. Kanaafi dhufaatiin isaa inni jalqabaa mootummaa biyya lafaa fudhachuudhaaf hin turre. Not to take the world government. Inni jalqabaa sun. Kanaaf rakkinatti ta'e baay'ee isaaniitti. Warrumti isa duukaa turanii Phexros faas gaaffiitti ta'e. Maaliif fannifamtaa jedhu turan? Even John the Baptist. Immoo gara biraa eegnu jedha ture. Gaaffiitti ta'e. Sababiin isaa namoota hamoota mana hidhaatti naqee warra kaan immoo bilisa baasa kan jedhu ergaan Old Testamentii keessa jedhu isa waan ta'eef kana yaadeera Yohaannis. Even John the Baptist. Immoo gara biraa eegnu jedhee amma gaafatutti ga'e Yohaannis. Sababiin isaa dhufaatii isa jalqabaa irratti misunderstanding ture waan ta'eef. Inni kan inni dhufe akkuma nama jedhee mootummaa biyya lafaa world government fudhachuudhaaf dhufe miti. Maaliif dhufee mootummaa isaa dhaabuudhaaf eessatti? As keessatti. That was his mission.
jireenya namaa keessatti mootummaa isaa dhaabuudha. Dhufaatiin isaa ni jalqaba. Amma faarfannaa tokko silaa qaraaniyoo gubbaatti dhiiga kee lolaaftee waan na fayyifatteef Yesuus qaraaniyoo gubbaatti dhiiga kee lolaaftee isa na hidhatee cubbuutti na hiiktee himeellee hin fixuu tinaaguuta himeellee hin fixu gooftaa koo gochaa kee waan na fayyifatteef Yesuus galata kee. Mishiiniin isaa ergaan isaa inni jalqabaa yookiin dhufaatiin isaa inni jalqabaa cubbuu namaa dhiisisuu duwwaa miti. Cubbuu namaa dhiisisuu duwwaa miti. But to save us from sin. Cubbuutti waan na fayyifatteef. Yoo cubbuu namaa dhiisuudhaaf ta'e mishiiniin sun baay'ee xinnoodha jechuudha. Garuu cubbuutti waan na fayyifatteef jireenya koo keessatti mo'uudhaaf waan dhufteef jireenya koo keessatti mo'uudhaaf mootummaa Waaqayyoo jireenya koo keessatti dhaabuudhaaf sababiin isaa wal'aansoodha. Kompitiishinii guddaatu jira. Wal'aansoo guddaadha. Dorgommii guddaatu jira. Mootummaa gara biraatu as keessa jira waan ta'eef. Mootummaa sanaan kan mormu gara biraatu jira waan ta'eef as keessa. Kan jireenya namaa fudhachuu barbaadutu jira waan ta'eef. Jireenya namaa mo'achuu namarratti gooftaa ta'u. As keessatti waa'ee mootummaa Roomeeti kan ilaallu har'a gooftaa ta'uu kan barbaadu dhuma hin qabu. Jireenya namaa irratti. Miti waan an jedhu kun dhugaadha. Jireenya namaa irratti gooftummaa qabaachuu. Jireenya namaa keessatti mootummaa isaa dhaabbachuu. Jireenya namaa keessatti gooftummaa qabaachuu kan barbaadu baay'eetu jira. Namni kan inni rakkatu, kan nama joorsu, jireenya namaa keessatti gooftummaa qabaachuu kan barbaadu. Addictioniitti qabamuudhaaf namni amala garaa garaatti akka inni hidhamuuf to reign in human life reign gochuudha mo'uudhaaf jechuudha. Wanti biyya lafaa kana keessa dhangala'ee jiru wanti divaayisii adda addaa waan nuyi baannu keessaa xuraa'ummaan dhangala'u effektiinsaa yookiin bu'aansaa jireenya namaa irratti waan inni hojjetu devasteetii godha. Jireenya namaa balleessa. Xuraa'ummaadhaan balleessa. Gaa'illi hin bada. Jireenyi hin bada. Sammuun namaa hin bada. Yesuus Kiristoos isarratti mo'icha fiduudhaafidha kan inni dhufe. Yesuus Kiristoos dhufaatiin isaa inni jalqabaa kanarratti mo'icha argachuudhaafidha kan inni dhufe. Cubbuu keenya nu dhiisuu duwwaatu hin ta'in. Maalirraa nu fayyise? Maalirraa nu fayyise? Maalirraa nu fayyise? Waan ani itti qabamee jirurraa maalirraa na fayyise? Addictioniirraa na fayyiseera. That is his mission. Addictioniin dhugaatii duwwaa miti. Dhuma hin qabu. Dhugaadhaaf dhaabachuu dadhabuurraa na fayyiseera. Dhugaa keessa jiraachuu. Here where I stand. Here where I stand. Jechuudhaan nagayeera. Asan dhaabadhaa asirraa bitaan mirgaan jedhu dhugaan kun naa mul'ateera. Here where I stand. Jechuudhaaf danda'eera. Jireenyi namaa negatiiviti irraa, jireenyi namaa hinaaffaarraa. Jireenyi namaa hinaaffaadhaan guutuudha.
dhugaadha waan jedhu amma miti yoo jenne ofumaaf gowwoomsina miti yoo jenne hinaafa namni tokko jireenyuma isaa jiraata namni kaan garuu hin hinaafa jireenyuma isaa jiraatan hinaafarraa jireenya koo hamma uu danda'u ofumaa rakkata inni kaan jireenya isaa jiraata inni kaan hin rakkata jita waan garaa garaa aariirraa sobarraa jireenya namaa waan balleessuu xureessuu gadadoo keessaa victory fideera negatiivii ta'urraa waa'ee namaa akkatti dubbannurraa na fayyiseera Yesuus. Test your heart. Test your word. waan jennu namichi na bira hin jiru ta'a garuu Waaqayyo hin dhaggeeffata. Test your heart. garaa keenya qorree ilaaluudha na fayyiseera Yesuus. mishiiniin isaanii jalqabaa isa kanadha. kanaaf egaa mul'ata Yohaannis kana keessatti ergaa yookiin freezii tokkotu daddabalee dhufa boqonnaa 2 boqonnaa 3 keessatti ergaa tokko daddabaleeti dhufa. boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti lakkoofsa 7 irratti namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluun waldaa kiristiyaanaatiin jedhu haa dhaga'u. isa mo'ee fi muka ija isa jannata keessa jiraatu irraa akka nyaatuun kennaaf. isa kam isa mo'ee fi maal mo'ee self centeredness gidduudhuma baqaana malee namni hin jiru jechuu insecurity keessa jiraachuu jechuuni namichi dhimma isaa jiraata ani yoon namicha caale malee jiraachuu hin danda'u ofumaa sodaachuu jireenya maalaman hin jiraadhan Yesuusoo na duukaa jira Yesuusoo na duukaa dhaabata maaltu na rakkise maaltu na yaaddeesse naan yaaddoodhaan jiraachuu keessaa na baaseera Yesuus. na baaseera maal jedha isa mo'ee fi jedheeti dubbata isa mo'ee fi sagaleen kun daddabalee dubbata. boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irrattis namni gurra dhaga'u qabu namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluun waldaa kiristiyaanaatiin jedhu haa dhaga'u. inni mo'u du'a isa lammaffaatiin hin miidhamu. inni kam inni mo'u Yesuus maaliif to give me victory mo'icha kennuudhaafidha Yesuus Kiristoos kan inni dhufe. namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluun jedhu waldaa kiristiyaanaatiin jedhu haa dhaga'u. lakkoofsa 17 irratti isa mo'uu fi mannaa dhokataa sana nan kennaafi. isa kamiif isa mo'uu fi waldaa isaatiin akkas jedha waldaa ari'atama keessa jirtu waldaa humni guddaan irratti ka'ee ari'ataa jiruu fi maal jedhee dubbata isa mo'uu fi boqonnaa 2 lakkoofsa 26 irrattis nama mo'uu fi isa hojii koo hamma dhumaatti eeguudhaan hojjetuu fi sababii inni amanee fi jedhee itti fufa. kanan barbaade garuu isa mo'uu fi jedhuudha itti fufa maqaa hunduma isaa yoo ilaaltan. Yesuus Kiristoos mo'uudhaaf itti dhufe in my life. isa kana qabachuutu nurra jira. Yesuus Kiristoos jireenya koo keessatti mootummaa isaa dhaabuudha kan hin dhufe. mootummaa isaa to establish his kingdom. kanaaf dhufe Yesuus. mootummaa isaa dhaabuudhaafidha kan inni dhufe. eessatti? in my heart. isa mo'uu fi mo'eetti dhaabuu dhufe. akkuma mo'ee jedheeti dubbata gaa kana daddabaleeti dubbata. Yesuus Kiristoos mo'uudhaaf dhufe mo'amuudhaaf hin dhufne.
waldaa isaatiin kana jedha waldaa ari'atama dadhabbii waraana keessa jirtuun himmootaadha kan inni jedhu himmootaa amma gawaan gabaabsee waan an irratti dubbadhu akkamitti mo'ama akkamittiin mo'ama mo'ichoo abdatameera mo'ichoo kennameera mo'ichoo nan kenna jedheera inni immoo dhugaa dubbata innoo soban dubbatu innoo waan gochuu barbaaduudha kan inni dubbatu akkamittiin ta'a mo'ichi akkamittiinanii self centered keessaa ba'a akkamittiinanii jireenya koo stabilii ta'e guutee jechuun nama kooru ta'ee qilleensa keessa nama deemu jechuu koo miti ani nan jiraadha jireenya koo jiraadha akkasitti jiraate Yesuus maali baddee ta'e dhupa abbaa kootu teessoo irra jireedha jedheedhaamo teessoo irra jira Yesuus waldaa isaatti kanadha kan inni himu maali kanadha sanadha maali si balleessuudhaaf jedhu abbaan koo jira abbaan koo teessoo irra jira Yesuus Kiristoosii mo'icha kennuudhaaf dhufe malee akka seexanni na joorsu akka seexanni mataarra nu badu akka jooraa oollu miti ministrumentiin isaa maalidha yookiin immoo meeshaan isaa maalidha asuma keessa jira gannis asuma keessatti dubbatee jira innis immoo maalidha yaada garaa ofii geeddarachuu the power of repentance hope iyyaan jiru edeetanan yaada garuu amuma danda'anis ni ibsa I hope you will take it seriously amuma danda'e malee isaan fuudha waan danda'e waan as keessaa dubbisee arge maal jedhee maalidha dubbiinsaa humna qalbii diddiirrannaa yaada geeddarachuu keessa jiru maalittiin jedhe waldaa isaatiin mo'ichi kunoo kennameera fakkeenyaa fi waldaa Efesooniin maal jedheeti ammasii maalirraa akka kufte yaadadhu yaada garaa kee geeddaradhu hojii isa dura hojjette sanas hojjedhu kana yoo gochuudhaa baatte garuu ani sittan dhufa baattuuwwan ibsaa kee achiinan fuudha yaada garaa kee geeddaradhu kana achi ibsaa kee iddoo isaatii fuudha jedheeti dubbata yoo yaada garaatiin geeddarachuu namni dadhabe yeroo darbe isinitti meera faarfannaa tokko ammayyuu booyi naan jedha ammayyuu booyi naan jedha anoon beeku maaliif akka naka kana na raasus naga akka tokko na godha booddee yoo nu dhaggeeffachiiftu yeroo qabda utuu yeroon kun utuu ifti jiru abeet fuudha utuu ifti jiru utuu dukkanni hin dhufinii utuu guyyaan hin darbine utuu ganni hin dhufinii utuu dukkanni hin dhufine das keessatti ibsaa keen fuudheedha kana daddabaleeti dubbata ammas yaada garaa kee geeddaradhu kana yoo gochuudhaa baatte garuu ani dafee sitti nan dhufa jara sanas waldaa kana keessa baay'ee isaa keessa lixee tana hin dubbadhu garuu yaada garaa kee geeddaradhu kuni daddabalee argitu baay'ee keessa dhaqee tananii yoon dubbadde yeroo baay'ee fudhata ammayyuu yeroon sakkeera garuu humna qalbii diddiirrannaa keessa jiru jireenya namoota sadii
keessatti waan waaqayyo hojjete waan qalbii diddiirrannaan hojjete mootota Israa'el sadii mootota Yihuudaa Israa'el keessatti namoota sadii ilaalla sababiin isaa yeroo mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 boqonnaa 3 dubbiftanii yaada garaa kee geeddaradhu jedheeti dubbata jechuuni learn to say I am wrong. Train yourself. I am wrong. Kuni waan namni gochuu danda'u miti. Hinduuna malee I am wrong hin jedhu. Ani waa'ee mataa koon jedhama. Waa'ee mataa koon jedhama namni malee isinii hin jedha miti. Ofii hin jedhama. Hinduuna malee I am wrong hin jedhu. Nan balleesse irraan kaadhe. Sababii barbaanne dobra dabarre malee hinduuna malee I am wrong. Garuu humna qalbii diddiirrannaa humna nan geeddara yaada koo nan geeddarani jedhu fakkeenyaaf jireenya Daawit keessatti. Jireenyi Daawit nama dinqisiisaa nama naasisas. Macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 11 keessatti jireenya Daawit keessatti wanti ta'e nama naasisa. Beettu seenaa sana jechuu kooti aboo isaatti gargaaramee haadha manaa loltuu isaa fudhate. Then he killed him. Loltuu isaa sana in ajjeese. Kun histirii Daawit keessa jira. Amma ga saayidiin kuni jira. Saayidiin na dinqisiisu garuu gamni na dinqisiisu garuu Macaafa Qulqulluu keessatti waa'ee Daawit waa'ee isaa maal jedha? Boqonnaa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 10 irratti nama akka garaa Waaqayyoodha. Even in the New Testament. Kakuu haaraa keessatti Daawit nama akka garaa Waaqayyoodha. Isin dinqaa kana booddeedhaan kana booddee seenaa kana booddee eganni deemuudhaaf yeroo inni jedhu taayitaa isaa mootummaa isaa ilma isaatti dabarse isayyuu ilma isaa isa haadha manaa Horiyoon irraa dhalateetti dabarse innis nama dinqa seenaan sun. Akkas jedha mee ilaalaa mee kana mee dhaggeeffadhaa. Macaafa Moototaa isa jalqabaa lakkoofsa 9 boqonnaa 9 lakkoofsa irratti abboommi koo hundumaa yaada qajeelaadhaaf amanamummaadhaan akka Daawit abbaan kee eege yoo eegdeedhaan akka jedhamu waa'ee Daawit. Histirii kana booddee Daawitii integrity jedhee dubbata. Nama qajeelaa, nama amanamaa, nama abboommi koo eege jedha. Kan isin dinqu seenaa Macaafa Moototaa kan yeroo dubbiftanii waa'ee moototaa yeroo dubbatu Daawitiin muka safaraa godhe. Abaluu mootii gaarii ture garuu akka Daawit miti. Baluu akkas godhe garuu akka isaan goone. Kana daddabaltaniiti argitu. Waa'ee Abiyaa kan jedhamu mootiin tokko jira waan hamaa godhe mootiin kuni. Garuu Waaqayyo for the sake of my servant David. Du'eeraam Daawit. Sababii garbicha koo Daawitii fi Yerusaalem keessaa ibsaa hin dhaamsu ani. Bara Hisqiyaas keessa yeroo waraanni warra Asoor dhufee biyya lafaa hundumaa fudhataniiti even Israa'eliin diiganii Yihuudaa fudhachuudhaa fi naannoo Yerusaalemitti yeroo dhiyaatanii Hisqiyaas Isaayyaas akkas jedheeti dubbate Waaqayyo akkas jedhe I will defend Jerusalem jedha Waaqayyo. Yerusaalemiif nan dhaabadha.
Yerusaalemitti waraanni guddaan kun hin galu. I will defend Yerusaalemini for the sake of my servant David. Sababii garbicha koo waggaa baay'ee du'eera. Waggaa baay'ee du'eera. Egaa seenaan isaa baay'eedha. Maaliifiti Waaqayyo sana hin dubbatu? Why? Isatu na dinqana. Sababii inni hin dubbanneef taa'ee yaadeera. Sababiin isaa hin argitu Faarsaa 51 keessatti. I was wrong. Naadhiisi jedhe. Adabameera. Naadhiisi jedhe. Hin boo'e. Humni qalbii diddiirrannaa, humni yaada geeddarachuu yuunivarsiitii kana keessaa cubbuu namaa balleessa. Hin dubbataan jiru Waaqayyo. Nama qajeelaadha. Nama akka garaa koo jedhamu, nama abboommii koo eegeedhaam. Dubbii Waaqayyo takka jedhaam. Maalii humna yaada geeddarachuu keessa jiru. Namni humna kanatti gargaarameera. I don't know. Anitti gargaarameera yoo ta'e. Humna yaada geeddarachuu keessa yeroo jiru garuu jireenya Daawit caalaa kan dhugaa nuuf ba'u hin jiru. Mootummaan Israa'el iddoo lamatti cabe akka beektan Israa'eliif Yihuudaa ta'e. Warri gararraa warri Yihuudaa the northern kingdom. Israa'elii isaanii namni achi dhaqee sagada jedheeti Iyorbaam mootiin jalqabaa Daanii Beetalitti waaqa tolfamaa dhaabee namni gaachitti sagaduu jalqabe. Isa booddee mootonni isa booddee kaan mootota waan hamaa hojjetaniidha. Utuma jedhu utuma hamaa hojjetaniiti Akaab bira ga'ee isa dhumaarra ga'e. Akaabii isa dhumaarra ga'ee jedheeti dubbata. Namni Akaab Waaqayyo duratti waan hamaa hojjete hin jiru jedha. Macaafa qulqulluutu akka jedha. Waan Iyorbaam inni nama jedhe inni jalqabe utuu inni godhee akkasaa ta'uun utuu hin xinnaatin inni fagoo darbee deeme. Jezabel yookiin Elzaabel kan jedhamtu mootii Itba'aal kan jedhamtu warra Siidoon dhaqeeti fuudhe. And she took control of the country. Evil woman. Macaafa qulqulluu jedhama amma afaan majajjabaa dubbata jettaniiti yaaddu sin caalaan maa irraa hambisaan dubbatu garuu achuma keessa jira. Hin fudhatte biyya Israa'el. Isas kontroolii keessa galchite. Naabutee fakkeenyaaf Naabutee kan jedhamu tokko olla naannoodhuma mana mootummaatii lafa qaba. Isarraa fudhachuu barbaade. Akaab. Natti gurgurii jedhe seera isaanii keessa gurguruun hin jiru. Kan seera eegsisu mootiidha. Kan seera eegsisuu taa'ee isadha. Koo biyya keenya seera eegsisuuf kan taa'ee jira mootummaa. Seera eegsisuuf kan taa'e mootummaadha. Seera eegsisuuf kan taa'ee Akaabidha. In gurguru jedhe Naabutee. In gurguru jedhe. Booddee aaree manatti galee gaafannee taa'uti maal taate ittiin hin nyaadhu jedhe dhuguu jedhe maal taate waan akkas akkasiitii lafa keessatti hin gurguru. Hin kolfite isheen basfaa. Kan immoo hojii gooteetti. Misikkiroota nawwaamaa jette waamamanii dhufanii adda baabaayitti dhiyeessa maali Naaboteenii utuunni nama arrabsu mootii arrabsu utuunni waaqayyoon wanta misikkiriitti waamteetti ajjeesifte. Utuunni ilaaluu dhowwuu danda'a. Seenaan isaa baay'eedha jechuu kooti. Waan isheen biyya sana keessatti fiddee hin hojjenne male prostitutionii dhaabde mana qulqullummaatu xiraa'ee waaqayyoon dhiibaniitii baasanii amma kana maaliifan kaase booddee waaqayyo sittan faradaa ati hin gaafatamtaa akka dhiiga garbicha koo dhangalaafte dhiiga keetu dhangalaa'a jedhe. Namni yeroo dhiiga dhangalaasu ammame yeroo namoonni dhiiga namaa dhaqanii dhangalaasanii amma isaantu waan moo'ee fakkaata miti warra dhiiga dhangalaasu. Waaqayyo namatti hin ergine. Costly dhiiga namaa dhangalaasu. Dhiiga nama qulqulluu dhiiga ijoollee dhangalaasuuni
ijoollee dhalaaf balleessa. Dhala duukaa bu'eeti lafarraa daguugee balleessa. Horiin nama nooshu, Ameerikaa dhiyootti baqatan nama nooshu, baankiidhaan tiriliyoonii yoo qabaatan nama hin nooshu. Dhiigi mana namaa gallaa immoo hin jiru karaan itti oolan. Waaqa namaa ooshu, harka dhiiga namaa dhangalaasu, namaa baraaru Waaqa. Namaa baraaru Waaqayyo. Dhiiga dhangalaafte sin gaafadha jedhe. Garuu kan nama dinquu dhagaa. Akaab gaafa kana dhaga'u lafatti kufee soomee boo'ee naa dhiisi jedhe Waaqayyoon. Ilaa jedhe Waaqayyo Elsaa'iin, ilaa akka inni gadi cabee garaasa lafatti rukutee akka inni boo'ee. Kanaaf isan jedhe kanaa utuu inni jireenyaan jiru hin godhu jedhe. The power of repentance. Namicha gara biraan immoo jira ammas hamaa kan hojjete. Minaasee kan jedhamu ilma Hisqiyaas. Ilma Hisqiyaas. Inni abbaansaa waan gaarii hojjete. Macaafa seenaa baraa boqonnaa 33 keessatti waa'ee isaa waan barreeffame sin dinqa. Inni dhufee iddoowwan ol ka'oo irratti lafa waaqayyoolii tolfamoodhaa fi lafa iddoo sagadaa Hisqiyaas diige, abbaansaa Hisqiyaas diige, inni immoo deebisee in ijaare. Iddoo adda addaa waaqayyoolii tolfamoodhaa fi ijaaruu jalqabe. Waaqayyoolii tolfamtuu Asheeraa jedhamteef immoo bifa fakkeenyaa tolchee maccabantiiwwan Waaqaa keessaa ijaaree fi in sagadee fi isaaniifis in hojjete. Kana malees Yerusaalemitti mana qulqullummaa lafa Waaqayyoo maqaa koo bara baraan iddoo kanatti nan waamsisa iddoo inni jedhetti achitti iddoo aarsaa waaqota tolfamaaf in ijaare. Itti dabalees oobdii mana qulqullummaa sana lamaanuu keessatti maccawwan bantii Waaqaa keessa jiran hundumaa fi iddoowwan aarsaa hin dhaabe. Inni dachaa ilma Heenoon keessatti ilma isaa abiddaan gubee aarsaa dhiyeesse. Ijoollee isaa waaqayyoolii tolfamaa kanaaf aarsaa dhiyeesse. Warra eker dubbiftuu, warra hooda dubbatanii, namoota duumessa ilaalanii, ayyaana hedanii, warra qoricha namatti godhanii isaaniif sagade. Kana booddee Waaqayyo itti dheekkame. Seenaasaa baay'ee isaan ilaala miti. Waaqayyo yommus Minaaseedhaa fi saba isaatti dubbatee ture, isaan garuu dhaga'uu hin didanii. Kanaaf Waaqayyo ajajjuu loltuu warra Asoor itti fide. Warri Asoor dhufaniiti xiixaa funyaan isaatti kaa'anii jedhee dubbata. Funyaan isaatti kaa'anii fuudhanii biyya Baabiloonitti geessanii. Biyya Baabiloon geessanii funyaan isaatti xiixaa isaa hidhanii. Inni jedha yeroo achi geessanitti gaa hin dhiphate achitti. Inni Waaqayyoon achitti dhiphatee Waaqayyoon in kadhate. Waaqayyo immoo kadhata isaa hin dhaga'e. Gara Yerusaalemitti deebi'ee teessoo mootummaa isaa irra akka inni taa'u godhe. Kana irratti Minaaseen gooftummaa Waaqayyoo hin beeke. The power of repentance. Waan inni godhe ilaala. Amma dubbiseera miti waan inni godhe. Hin dhiiftuutuu sin ta'e ani nanniisaatu kana ta'eeti. Garuu booddee gaafa inni dhaga'uu diduu dhumarra akkas godha Waaqayyo miti. Waaqayyo governmental hand harka isaa ol kaasa. Fuudhanii asitti hidhanii harka isaa hidhanii fuudhanii Baabiloonitti geessan achitti hin boo'e. Naa dhiisi jedhe Waaqayyo. Hin dhiisee fi deebisee. Maali araarri Waaqayyoo? Maali araarri Waaqayyoo? Hin dhiisee fi deebiseeni.
iddoo mootummaa isaatti lafa isaatti isa deebisee maaliif humna garaa geeddarachuu keessa jiru? humna garaa geeddarachuu keessa jiru. Kanaaf egaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 11 irratti isaanii edhagaa qulqulloonni yeroo sana jiran maaliin mo'ani? Humna dhiiga Yesuus Kiristoosii fi dhuga ba'umsa afaan isaaniitiin diina isaanii hin mo'ani. dhiigi Yesuus Kiristoos attamitti hojjeta? Repentance. Kana malee namuma karaa deemuuf hojjeta miti. Namni karaa deemuu hojjeta miti. Attamittiin hojjeta? dhiigi kun naaf dhangala'e. Naaf dhangalaafte. Kanaan cubbuu koo naa balleessi. Then activated ta'a. Paawuriin dhiiga keessa jira. Ka'eetii hojjechuu jalqaba. Yeroo namni qalbii diddiirratu, yeroo namni nan balleessee jedhu balleessaa isaa yeroo inni fudhatu maal murteessa beektu? Gama keen goraachuu isaati Waaqayyoon. Gama keen goraachuu isaati. Gama keen dhaabadhaa. Yeroo sana Waaqayyo immoo maal jedhaa? Ani immoo gama keen dhaabadhaa jedha Waaqayyo yeroo sana. Gama koo gortee deebi'uudhaan, yaada kee gara kootti deebisuudhaan gama koo gortee I will stand for you. Akkamittii Waaqayyo akka nu wajjiniin dhaabatu goona? Gama isaa goruudhaanidha. Maal himna seexanatti yeroo kana? I will take seriously Waaqayyooni jechuudha. Waan Waaqayyo jedhu nan fudhadhaa jechuudha. Isa Waaqayyo jedhuun fudhadhaa. Seexanni maalidha beektu? Sobni inni jalqabaa jedha namicha tokko yeroo dubbatu. Sobni inni jalqabaa macaafa qulqulluu keessatti maal gootu jedha? Waa akka barbaadanitti yoo jiraatanii rakkinaan qabu. Ofumaatiidha Waaqayyo ofumaa dubbataami jedha. Serious miti Waaqayyo omaa tokko rakkinaan waama tokko rakkinaan qabu jedheen. The greatest lie. Garuu yeroo namni yaada koo geeddaradha jedheeti yommuu dubbatu maal jechuudha? No. Isa Waaqayyo jedheen fudhadha. Isa Waaqayyo jedheni seriously itti yaadee, itti amanee, sagadee, eeyyee jedhee tan nan fudhadha jechuudha. Dhiigni isaa yeroo sanadha kan inni yuunivarsiitii kana keessaa balleessu. Waan na balleessuu danda'u jechuudha. Lammaffaa maaliin mo'anii? Dhuga ba'umsa afaan isaanii keessaa ba'uuniti mo'anii. Maalidha dhuga ba'umsi jechuuni? Ani wanta kana argeera, waan kana beekeera, mul'ateera, naa mul'ateera achan ture jechuudha. Dhuga ba'uutu jechuuni abbumti fedhee ana argeera nama yeroo inni rukutu, yeroo inni ajjeesu, yeroo inni itti dhokaasu argeera naani rakkina namatti fide waanuma hin beekne yoo haasa'u namatti ta'a. Dhuga ba'umsi jechuun maal jechuudha? Argeera jechuudha. Yesuusiin argeera jechuudha dhuga ba'umsi jechuun. Argeera, itti namanaa, nan fudhadhaa jechuudha. Isa kanaaf immoo amma dhumaattan dhaabadhaa. Amma dhumaattananii isa kanaaf dhaabadhaa. Yaada koo hin geeddaru ani. Na baasuu baatus nan dhaabadhaa. Kana dhuga ba'umsa. Akka dhugaa dubbannuuf akka soba dubbannu beeka seexan. Dhuga ba'umsa afaan isaaniitiin yeroo jedhu isa namni soba dubbatu ba'anoo akkuma kanattis nan jiraadhaa maamiti jedhaasa namni dubbannu beekan akshinii keenya beeka. Kanaaf mo'achuu hin dandeenyu. Yoo nu baasees jedhani miti hin sagannu nuu jedhani. Waaqayyo hin oolcha hin danda'a gaaffiin hin jiru. Waa'ee dandeettii isaa there is no question. Yoo gochuudha baates nu inuma duunaa jedhani. Dhuga ba'umsa hin oolan mitiire, hin mo'atan mitiire, diina attamitti mo'annaa dhuga ba'umsa afaaniitiini. Umanan gootu hin jiraattanaan jedheera Waaqayyo. Hin badu'ani. Ani hin du'u jireenyattan jiraadha malee. Haleluuyaa. Gaarummaa gooftaa koo nan dubbadhaa jedhe Daawit. Haleluuyaa. Ani hin du'u nan jiraadha. Haleluuyaa. Gaarummaa gooftaa koos nan dubbadhaa. Kanatti himna seexanatti. Maaliif? Waaqayyotu gama koo goreera ooti. Jireenya mo'ichaa akkamittiin jiraan nagaa. Seexana chaansii dhoowwachuudhaanidha kan nuyi jiraan. Seexana carraa dhoowwachuudhaanidha kan jiraannu kana dhagaa. Waldoota sanatti kan inni hime carraa dhoowwachuu.
karaa inni itti namatti galu kanaa achi nama joorsaa oola dhufeeti carraama barbaadanneedha taraf jedheeti lixuudhaaf carraa barbaada nama seexana carraa dhoowwatu jechuudha nama guyyaa hundumaa ani akka Yesuusitti ta'uudhaafan dhamaa nama jedhu jechuudha sababiinsaatti galli keenya kanadha akka isaa ta'uuttan dhamaa namni jedhu carraa dhoowwata gaseetana carraa dhoowwata kanaachi inni xilliqqeedheeti jireenya namaa keessa lixaa horii namaa keessa lixaa bakka karaa barbaada karaa barbaadeeti galixuu barbaada asiin lixuu barbaada asiin lixuu barbaada no ittiin jedhaatan jiraadha nan jiraadha Yesuus Kiristoosiif nan jiraadha attamitti moo nagaa jedheeti dubbatee as keessatti kutaa kana keessatti kanan dubbachuu barbaade waldaa isaatiif ergaanni kenne Waaqayyo waan inni waldaa isaatti dubbatee humna qalbii diddiirrannaati then you will be on my side I will be with you kuni sagalee keessa deebi'amu miti jechuu isaati ani du'u nan jiraadha maaliif faarfannaa hon danda'u maalan godha warri danda'an immoo faarfannaa kanaaniif hin dhu'u maaloo ani du'u